Raadiyoo Simbirtuu. Kamisni naannee dhufnaan qophii isin dhaggeeffatan kan raadiyoo Simbirtuuti kun guyyaan isaa immoo waxabajjii 8 bara 2017. Har'arraa kaasee loogoo raadiyoo Simbirtuu jijjiiramu gammachuudhaan isinitti himna. Loogoo kana kan humnaa fi qabeenya isaanii itti dhangalaasuudhaan kalaqanii kan nuuf kennan dhaggeeffataa keenya obbo Bakkaangaa Margaati. Obbo Bakkaangaa Margaa biyya Hoolaandirraa guddaa galatoomaa isiniin jenna maqaa dhaggeeffattootaa fi maqaa qopheessota raadiyoo Simbirtuutiin. Kanatti aansuudhaan sagantaa keenya har'aa moggaa isin beeksifnu jalqaba oduu isinitti himna. Oduu gurra isin buufnee sirba tokko immoo isin affeerra. Sirba sanatti aansuudhaan qophii imalaatu dhiyaata. Qophiin imalaa keenya har'aa kan inni xiyyeeffatu waa'ee jijjiiramuu tartiiba qubee afaan Oromooti. Biiroon Barnoota Oromiyaa sirni barnoota jijjiirameeraa jedhee labsee ture. Amma immoo lakki tartiibni qubee Oromoo hin jijjiiramne jechuu jalqabaniiru. Garuu jijjiiramuu isaanii kan agarsiisu tokko keessummaan keenyi kitaaba kutaa 1-4 kan barreessan kun nutti himu. Lammataa immoo kan hooggantoonni yeroo adda addaa dubbatanis ni jira. Marreen xumuraatti waliin turaan affeerraa keenyadha. Hundaa kan dursu garuu oduudha. Wareegama qaaliitiin kan mirkanaa'e qubeen afaan Oromoo qabsootiin eegamaa jedhe Adda Bilisummaa Oromoo. Abaawoon jijjiirama tartiiba qubee irratti bahee sababeeffachuudhaan roobii kaleessaa ibsa baaseen waggaa 26 dura ifatti Oromiyaa keessatti kan afaan hojii fi afaan waajjirootaa ta'e qubeen afaan Oromoo baroota dheeraa kana dhugoomsuudhaaf wareegama qaqqaaliitu itti kaffalamee as gahamee jedhe. Bittoonni dhufaa darbaa Itoophiyaa keessaa seenaa Oromoo aadaa fi afaansaa akka hin dagaagne akka hin beekamnee fi hin baratamne jaarraa tokko oliitiif irratti duulaa turanii kan jedhe Adda Bilisummaa Oromoo. Beektonni Oromoo matayyaa fi gareetiin dhabama jalaa hambisuudhaaf gumaacha olaanaa itti baasaniiru jedhe. Afaan Oromoo afaan barreeffamaa, afaan aartii, afaan teknooloojii fi afaan hojii akka ta'uuf baroota dheeraa irratti hojjetamee kan mirkanaa'e duubatti deebisuu fi Oromoo bakka dukkanaatti deebisuudhaaf shirri sirni Itoophiyaa har'a bulchaa jiru xaxaa jiru kan hin milkoofneefidha jedhes. Tartiiba qubee jijjiiruudhaaf wanti ammayyaalamaa jiru kunis qabsoodhaan argame waan ta'eef uummanni Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo waliin ta'uudhaan aggaammii yaalame hundumaa irraa qolatanii mirgoota amma argatan kana qabsootiin eeggatu jedhe ibsa baase kana keessatti. Oromiyaa godinoota tokko keessatti gibira humnaan ol daldaltoota irratti buusanii manni isaanii jalaa cufamaa jira jedhame. Maddeen keenya akka jedhanitti magaalota akka Naqamtee, Dambii Dolloo, Jimmaa, Ajjeefaatti manni daldaltoota Oromoo samsamaa jira jalaati. Keessattuu immoo inni magaalaa Jimmaa keessaa haalaan hamaadha jedhe. Naannoo Qocii, Ajiippii, Ginjoo Guduruu jireenii faarratti duulli mana daldaltootaa cufu yeroo ammaa kanaallee ittuma fufee jira jedhe oduun achirraatii nu ga'e. Namoota jalaatii manni cufameera jedhaman 2 jireenii fi Ajiippii bilbilaan quunnamuudhaaf kan yaalle bilbilli biyyattii cufamee waan jiruuf hin milkoofne dhaggeeffattoota keenya. Ameerikaan hojjettootaa fi firoota hojjettoota daandii qilleensaa Itoophiyaa akka tasa USA hillinne dhorkuun danda'a jettee akeekkachiiste. Karaa imbaasii ishee Finfinnee jiru torbee darbe qondaalota xiyyaara Itoophiyaa nama fe'u akka beeksiftetti hojjettoonni daandii qilleensaa Itoophiyaa fi firoottan isaanii da'umsaadhaaf jedhanii yeroo adda addaa Ameerikaa deemu. Akka seera biyyattiitti mucaan achitti dhalate lammummaa Ameerikaa argatti. Garuu immoo gatii yookaan immoo baasii mana yaalaattiin tajaajilaman osoo hin kaffalaniin dhokatanii Itoophiyaatti waan deebi'aniif qarshiin badee hedduudha jette. Kanarraa kan ka'e kanaa booda hojjettoonnis ta'e firoonni isaanii ragaa qabatamaa yoo imbaasii Ameerikaatti kennuu baatan viizaa Ameerikaa isaan galchuu danda'u dhabuu akka danda'an imbaasichi akeekkachiiseera kan jedhe barruu Fortune jedhamudha Finfinnee keessatti kan maxxanee bahu. Labsiin nama jiruu fi du'ee galmeessaa jedhu mootummaan baase uummataa fi mootummaa walitti buusaa jira jedhame.
seerri kan dhalate kan du'ee kan wal fuudhee fi kan wal hiike akka galmaan kan jedhu haaraan bahee guutuu Oromiyaatti hanga gandaatti gadi bu'ee jira. Akka seera kanaatti nama du'ee galmeessisuudhaaf qarshii 25, kan wal hiikan qarshii 25, kan wal fuudhan qarshii 35, kan dhalatanis qarshii 35 baasuun dirqamadha. Godinoota garaagaraa keessatti immoo malli kun kan mootummaan Itoophiyaa horii keenya ittiin nu saamuuf baafatedha jechuudhaan uummanni dallansuu keessa jira jedha oduun simbirtuu gahaa jiru. Walloo keessatti mormiin kun daran akkaan jabaatee jira jedhame. Keessaa immoo aanaa Jillee Dhummuugaa gandoota hedduu keessatti uummanni ifatti du'aafis jiraafis horii gaafatamnaa jedhanii gaaffii kaasaniiru jedhameera. Gandoota kan akka Muccee, Balacii, Jawwee, Caffaa, Dullaa, Baaxee, Kamisee fi Goodaafaa keessatti mormiin cimaatu torbee darbe keessa uummataan irratti ka'eera jedhe maddi simbirtuu keessa beekochirraa. Qondaalonni gandaa hanga olitti deebii isaan kennan hojiirra oolchuu qabdu kan jedhu qofaadha. Labsiin baheeraa jedhame kun waajjiratti samsamee eegamaa jira malee harka namaa hin gallee jedhameerallee. Dhumarratti Itoophiyaan osoo harka ishee keessaa hin baafatiin nagaa waaraan Sudaan kibbaa keessatti fiduudhaaf mariin godhamu hin milkaa'uu jedhe miseensi caffee biyyattii tokko. Hayyuun mana marii saba Dinkaa fi miseensi caffee Sudaan kibbaa dilbata darbe akka jedhanitti pirezidaantii Salvaa Kiir fi mormituu isaanii Riek Machaar araarsuudhaaf akka jaarsummaatti walakkaa kan deemtu Itoophiyaan walaba miti jechuudhaan balaaleffatani. Obbo Aldo Ajuu Deng Akuy itti gaafatamaan mirga namaa fi koree mana maree godinoota biyyattii yeroo dubbatan Itoophiyaa fi Igaadiin jaarsa ta'uu kan hin dandeenyedha jedhan. Sababiin isaa immoo lamaan isaaniiyyuu goolii biyya isaanii keessatti yeroo ammaa deemaa jiru keessa harka waan qabaniif harka isaanii keessaa baafachuu qabu jedhani. Waliigaltee nagaa buusuu bara 2015 garee lamaan jidduuratti gaahame sana hojiirratti hiikuudhaaf qaamni walaba ta'e Itoophiyaa malee keessatti yoo hirmaate malee hin milkaa'u jedhanii jedhe Sudaan Tribune. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aa kanumadha. Sirba kanaan gara qophii imalaatti dabala. Qophii imalaa ittaanu kana keessatti keessummaa kitaaba afaan Oromoo amma jijjiirame jedhamu marsaa tokkoffaa yookaan immoo kutaa tokko hanga 4tti barreessaniiru jedhamanii kan televezyiiniin Oromiyaa fi biiroon barnoota Oromiyaa maqaadhaan keessaa nama tokkodha. Sirba kanaan garasitti dabala. Jarraan gaaricha gimbiirattus mandiinatti naamne maanaamre binnaan garraan baatee dambii deemtus mooqiinatti nimne maan himre baakkorraanis jeete forroon geessus shaambuu quban qabu bakkuma wallaaleen silaa akka jaalalaa sirraa nafu yoo si taate malee koo garaano hormachoon nahu sinna buun dandahee yakuulakko akkamtii tahuu barbaacha keenne maam yafaayako bada jaalalaa meessattan si argaa waan ofiiko mee maaltu falee namni kenna weerarte namarraa addana baafte gubaa keeme maaltu qabbaneessa mayyaada keen qabaa baroof keessa madaansiif nama dhoofte hin fayyine garraa yoomuu goorte godaanni sanbannee natti taate nu waliif uumamneerra walirraa nus bardeera gadin teenyee mogguus hin barbaada taa'us deemus gubaa keessa waada har'allee si jiruunko borullee sumaddiinko karaa laalaa jirti agartuunko har'amoo borrufta marartuuko nadan tarii geeshe iyya hiddii salaale mee garamiin ceete nasiinii wallaale goofaree baan jibbe hin murreef nanaade meesaree faannike bubbulteen si yaade si fugguguunguma roobeessiin dabarre waan garaan sittima masoo alaa garre
gaariche gimbiirattus mandiinatti naamne maannaamre hinnaan garraan baate dambii deemtus mulqiinatti nimne maantimirre bakkorraanis jeete horroon geessus shaambuu qubaan qabu bakkuma wallaaleen silaa akka jaalalaa sirraa nafu yoo si taate malee koo garaano hormachoonnahu sinna buun dandahee yakuulako akkamsii tahu barbaacha kenne maam yafaayako bada jaalalaa meessattan si argaa waan ufiiko mee maasuu falee kenna weerarte namarraa addana baafte gubaa keeme maaltu qabbaneessa mayyaada keen qabaa baruuf keessa madaansiif nama dhoofte hin fayyine garraa yoomu koorte godaanni sanbannee natti taate nu waliif uumamneerra waldarraa nus bardeera gadin teenye mogguu sin barbaada taa'us deemus gubaa keessa waada harralleessi jiruunko borulleessu mabdiinko karaa laalaa jirti agartuunko harramoo borrufta marartuuko yaadamaa tuutikee mamanchaateem jabbii jiisurrimni diddee nadamaateem qalbii qiltuu seereen dhoksa haddooftuun eebicha ifanna beemursa sabboon sooromticha afaan lagaa galtii maanyaattii wakkallee si fakkaatti malee singeessuun takkallee dhaggeeffattoota keenya waa'ee biyya keessatti afaan Oromoo tartiiba qubeessaa jijjiiruudhaaf sirni barnoota jijjiirameera jedhamee irratti keessummaa qabna irratti namoota televezyiiniin Oromiyaa sirna barnoota sanaa jechuun kitaaba afaan Oromoo barreessaniif jedhan keessaa tokko keessummaa keenya har'aati. Keessummaa keenya guddaa galatoomaa mee maqaa keessan eenyu jedhu of nu beeksisaa dhaggeeffattoota keenyaaf. Maqaan koo Tafarii Nugusee jedhama. Ayyee obbo moo eenyu jedhu? Ay, akkasumatti Tafariinaan jedhe. PhD fixeera garuu jedhamu waan barbaannetti akkasumatti Tafariinaan jedhe. Eebbifamtaniittu PhDdhaan eebbifamni taanaan Dr. Seenii jennee masii waamna. Eebbifamne bara kana ganaan eebbifamaa garuu peeparii koo fixee itteendi godhee Tole eebbifamne taanaan obbo Seniin jedha. Fayyaa ta'a obbo Tafariin Nugusee Ameerikaa irraa sinii bilbilaa jira. Televezyiiniin Oromiyaa maqaa keessan kaaseera. Warra tartiiba qubee afaan Oromoo jijjiiran keessatti warra kitaaba barreessan keessaa isinidha ka jedhu tokko. Keessa jirtu yoo keessa jirtu ta'e akkamitti seentanii keessa hin jirtan yoo ta'e maqaan keessan akkamitti ka'e? Qubee jijjiiruu keessa hin jiru. Qubeen kan jijjiirummoo nama dhuunfaa otoo hin ta'in humna kanaaf kan qabu akka waan ta'eef qubee kana kan jijjiire biiroo barnoota Oromiyaati malee namoota dhuunfaa miti. Namoota isaan maqaadhaan kanaan warra haala jedhu kana maqaan balleessuudhaaf waan maqaadhaan malee wanti kuni nuti waan kana keessa jirannee haasa qabaannee miti. Kitaaba qopheessuu heetiin kitaaba qopheessuu keessatti hirmaanneera. Kitaaba qopheessuu keessatti immoo hirmaannaan koo qubee jijjiiruu otoo hin ta'in waan barattoonni guyyaa guyyaan dubbisan qopheessuudha. Barruu isaanii kana qopheessuudha. Barruu isaanii dubbisan kana hima haa ta'u, buufata tokko haa ta'u, waan akkasii kana qopheessan ture. Egaa kanaaf maqaan koo kitaaba sanarratti ka'ee ragaa sana qaba. Yeroo sana kontiraaktii dhaaba osoo wajjin qabu waanii seenaa yookiin istoorii guyyaa guyyaan barattoonni kitaaba keessatti dubbisatan qopheesseen dhiyeessaa fi haala sanii nagaa istoorii 40 akkasii barreessu kanuma ga'een. Amma ragaalleen qaba keessan jiru kan jedhu kaaftaniittu maqaa balleessuu fi jettan maaliif maqaa isin balleessu? Wantichi gara tokkoon amma fakkeenyaaf manni yookiin dhufee ji'a lamaa fi torban lama tureera. Torbanii as garuu maaliif biyyaa baate jedhanii televezyiiniin OMN erga kan gaafateen booda kana jedhee waan irra ga'e hunda akkamitti akkamiidhaan akkamitti na sodaachisaa turanii waan akka akkasii himee yeroo lama darbe waan suni
achiin booda dhiyuma kanaa qeeqaa keessatti taasisnee waaniin argee fi waaniin quba qabu waan baasee fi achiin booda gara maqaa balleessutti deemanii ati legitimeesii hin qabu waan jedhu kana jechuudha. Gama biraatiin gadaa yuuniskoo galmeessutti hojii guddaan kan qoodee harka 70 olaanaa kan hojjetu waan sanarratti qarshii liqeeffatee kitaaba maxxansuun qarshii liqeeffatee konferensii qopheessuun dhimma gadaa irratti namoota hubannoo kennuun foormii guutuu ishinii walitti qabuun waan hedduu egaa isaan keessatti warri OPDO chaappaa fi xalayaa qofa nu barreessane gara warra hambaa eegu kanatti kana hunda hojjannee gaane biyya keessatti nama mormaa dhaaba siyaasaa keessatti jiraachuu baatu nama mormaa kanarraa kan ka'e nutu galmeessisee ofii isaaniitii hojjetanii nutu galmeessiseedhanii gara seenaa saamutti jedhanii yeroo sanitti nan callisee erga nuteen booda garuu ragaa hundumaan nan argisiisee namni ragaa laaluu barbaadu ragaa yuuniskoo jiru laaluu danda'a handiraaytingii koo ishiin yeroo walitti qabu suura maal kanatti kanarraa kan ka'e egaa jibba yookiin legitimeeshiin qabdu ati jedhu sanarraa uummanni akka fayyadaman sana jibbu. Dhugaadhaa dhimma gadaa galmeessisuu keessatti maqaan keessan yeroo dheeraa ka'aa ture. Mee isatti deebina amma gara booda gara dhimma keenya har'aatti deebinu. Isin maqaan balleessan malee ani qubeen jijjiirree waanuma ijoolleen baratan barreesse jettan. Marsaa meeqaffaadha kan isin barreessitan obbo Tafarii? Marsaa 1-4 warra jiru keessatti moo marsaa? Hankutaa meeqaatti keessattuu immoo hundumasaa? Hankutaa meeqaati moo marsaa duraa hundumasaa 1-4tti jiru barreessitan moo hankutaa tokko qofa moo hankutaa lama? Marsaa 1-4 waluma gargaarree hojjechaa. Maal gootame meechi keessatti? Istooriin barreessaa ture jechuun waan barataan guyyaa guyyaan dubbisu akka keessatti qopheessitaa har'a kana dubbisaa boor kana dubbisaa waan jedhu kan na barreessitee kennisaa fi namoonni immoo afaan irratti yookiin karaa hafuugaa afaan Oromoo beekan suni isaanii aktiviitii adda addaa qopheessuu waan akka taasisu barsiisonnis immoo kuni barataan cimaa kun barataan cimu jedhanii even story kanaa yoo akka barreessinu jedhu haala sanaan amma gaa marsaa duraa kana keessattidha kan qubeen illee ijoolleen a ba ca da jedhanii sagaleessuullee jecha dhuumuullee hima ijaaruullee kutuma kana keessatti barachuu eegaluu natti fakkaata. Qubee tartiibni isaa abaacaa inni jedhu kun akkuma itti jirutti akka barsiisanitti barreessitani moo akkuma durii kanatti itti fuuyattanii barreessitani moo akka amma jedhame kana laa gaamaa jedhamu kanatti akka barreeffamutti akka jijjiiramuu qabuttidha kan isin kitaaba sana katabsisan? Kanatti nuti waan istoorii barreessituu fi laarraa jalqabu aarraa jalqabu inni baay'ee hin godhu jechuun baay'ee hin beektu kana haala kamirraa akka jalqabu laarraa jalqabu aarraa jalqabu maaliyaa jalqabu garuu yeroo kanatti biriif nu gochuu yaalan dhimma kanarratti biriif nu gochuu gaafa yaalanii maal jedhanii qubeen aabaa caadaa gaafa jennu qubee afaan Oromoo kana akkuma jirutti afaan Ingilizitti laatiin kana fudhannee akka abdi goone amma fakkeenyaatti sii kanaan taasisnee haala kanaan immoo deebinee qubee dachaa faas akkasumatti adda abdi goone fakkeenyaatti achi kan taasisnee qubee dachaa goone akkasumatti amma gaafa tartiiban jennu tokko barataadhaaf salphaadha barataan haaluma salphaanii akkamii dafee barachuu danda'a dafee barreessuu danda'a dafee danda'a mooraayizii danda'a kana yoo jalqabne salphaadhaa jedhanii yoo haala kanaan jalqabne salphaadhaa jedhanii asiin booda kana kompiitara keessa galchine gaa'in tooroo kan jedhamu jira sooftuweeriin tokko isaa laallee inni jalqabarraa laanuu fidee waan laanuu fideefi barataan laarraa jalqabuu qaba. Laarraa gaafa jalqabu barataan laan kunni
salphumatti barreeffamuu fi dubbifamuu yaadamuu danda'a. Sassaanii aadaa jedhanii lakkii jennee mootummaa shakkiin tokko qubeen aadaa isaanii raa'oo waan fakkaatuuf yeroo baay'ee waan kana dura ibsateera barreessuu jira. Yeroo rakkoon tokko uumame kan adda dureen saaxilamu afaan Oromooti. Barumsa afaan Oromooti haala kana lama sadii kitaabota afaan Oromoo waanuma waliin qaban mammaaksa Oromoota mammaaksi kun yaabaa hojjechuu jedhanii yeroo isaan jijjiiran jira. Kanaaf haaluma kanaan jijjiiruudhaaf kan jedhu shakkifamee mormee yeroo sanatti isaan kan jedhan teeknooloojii mormuudha. Barataan keenya teeknooloojii mormuudhaa jiranii gara tokko tokkoon kana keessa jiru. Kanaaf qubeen afaan Oromoo naannoo 56 maaliif qubeen dheeraan kunis qubeen jabaatu kunis akka qubeen waan jabsanii kompiitara keessatti duratti spelling cheekarii kaa'uutii akkasitti jabaatanii ilaaluu qabna gara kompiitarri sooftuweerii Ibrahim Korokumi jedhanii kanaani kan isaanii jijjiiranii nutti fidan jijjiirraa hiikuu kan qabdan jijjiirraan kun silabasii irratti kan dhumu bira kaarikulamii jijjiiru silabasii jijjiiru silabasiin sun guyyaa akkasii guyyaa jalqabaa barataan laa barataa isaanii barataa isaanii maalii jedhatan jedhu silabasii sana irratti kan dhumu amma inni guddaan silabasii kanarratti eenyu hirmaate silabasii kanarratti eenyu hojjete silaa ifa kan isaan kaasuu qaban gaafachuu qaban. Silabasii sana keessa turre isin kitaaba qopheessuu qofaa? Hin turre. Ani istoorii barreessuu qofaa. Dhaggeeffattoota keenya obbo Tafarii Faana Maariirra jira. Tafarii Nugusee maqaan isaanii warra kitaaba 1-4 barreessan keessa jiru waan jedhameefi mee qulqulleeffama. Afaan Oromoo kana akka ijoolleef galuuf teknooloojii faana akka deemuuf sooftuweeriitti galchinee laadhanuu baase sooftuweeriin kanaaf fudhadhaa yoo fudhachuu diddan immoo guddina mormituu nuun jedhanii jettan. Eenyu warra kasiniin jedhe kun warra adiidha moo biiroo barnoota Oromiyaati moo ministeera barnoota kan federaalaati moo eenyudha kan akkasiniin jedhan? Warri adiis jiru warri adii amma dhaabbanni RTI jedhamu. Nuufti waan kanarratti kan egaa nu geesse Dr. Tolamaariyaam Kufaati hundumaa caalaa egaa biiroo barnootatti walumaa gala. Dr. Tolamaariyaam kun akka dhuunfaadhaan immoo kan isaan kana dhiyeessan ministeera barnoota yookaan immoo biiroo barnoota Oromiyaa bakka bu'aniitu? Inni dhaabbata RTI jedhamuu fi konsaltaansii afaan Oromoo ta'eeti kan hojjetu yuunivarsiitii keessa jira. Garuu waan kana keessa biiroon barnoota hubatu qaba. Maaliif Dr. Tolamaariyaam qofa osoo hin ta'in Rasaa Hundeetti achi keessa jira biiroo barnoota bakka bu'ee isaan lamaan kanaadha. Egaa amma isin kitaaban barreesse malee qubeen jijjiirreettani. Fakkeenyaaf kutaa tokkoffaa irratti gaafa afaan baratamu Ingiliffaaf haa ta'u afaan Oromoos haa ta'u Amaarinyaas qubee irraa ka'u qubee bifni ishee maal akka fakkaatu qubeen jalqabaa eenyu akka jedhamtu qubeen lammaffaa eenyu akka jedhamtu eessarraa akka ka'u jalqabni qubee afaan Oromoo eenyu akka ta'e irraa ka'a. Otoo kitaaba paaseejii barreessuutti hin galiin jechuudha. Dura qubeedha barreessu kitaaba irratti warri kitaaba barreessanis dura qubeedha barreessu maaliif qubeen eenyurraa ka'aa eenyutu jalqaba qubee Oromootii jedhaniitu. Isin immoo kitaaban barreessee paaseejii jettu. Paaseejiin kutaa tokkoffaa keessa kan jiru natti hin fakkaatu. Yoo jiraates waanuma fakkii jalatti fakkiin kun abaluu jedhama bineensa akkasiitii nama akkas godhudha jedhama malee wanta barreeffama barruu guddaa natti hin fakkaatu. Jalqabni qubee A jedhama yookaan Baa jedhama yookaan immoo Laa jedhama Gaa jedhama akkasi. Mee kana ifa godhaa dhaggeeffattoonni isin amanuu dhiisuu ni malu. Ani barreeffama barreesse malee qubeen barreessine hoggaa jettan. Kutaa tokkoffaanoo qubeerraa ka'a namni soba dhawoosiniin jedhe akkamitti amansiiftu obbo Tafari? Hayyee egaa kuni afaan Oromoo keessaa qorannoodhaa baay'eedhaa sunii tokko kan inni fagodee paaseejii istoorii kitaabota afaan Oromoo jirree fi kanarraa kan ta'e barataan haala kan laaluudhaa fedhii hin qabu jedhan fedhii hin qabu jaalala hin qabu jedhan. Kanaaf maal gochuu qabna jedhanii istooriin immoo
seenaa wayii yoo namatti fudhatu daa'imman oduu durii fa'aa karaa aadaatti oduu durii fa'aa ibsuudhaan kan barreessu. Oduu durii ibsu daa'imni hin hawwuu dhaga'uu barbaadu waan sana. Kanaaf iyyuu yeroo baay'ee oduu duriin akkas ta'ee jaldeessa akkas godhee waan akkasii kana jedhanii hawaasumti keenya aadaadhaan barreessu. Amma kanaaf maal gochuu qabna jedhanii kitaaba barataa qofa osoo hin ta'in kitaaba barsiisaa keessa qophaa'e. Kitaabni barsiisaa kun maal qabaa? Istooriin kitaaba barataan kutaa tokko waan dubbisuu hin dandeenyetti. Kanaaf barsiisaadhaa fi istoorii barreessita kitaaba barsiisaa keessatti jechuudha. Kitaaba barsiisaa keessatti istoorii barreessu. Istoorii bareedaa barreessiteen booda barsiisaan suni fakkeenyaaf guyyaa duraa barataan kun naa baratu malee seenaa wayii hin dubbisaa. Fakkeenyaaf hawwii seenaa hawwii jennee jalqabne iyyuu hawwii barumsi akkasuma jennee. Kanaaf barsiisaa kantu istoorii kana dubbisaa fi nuti kan qopheessaa ture amma istoorii kana barsiisaa kitaaba barsiisaa kana keessatti wanta ba'u barreessu. Kanarraa immoo kitaaba barataa keessatti fi booddeerraa yeroo xinnoodhaan booda hima ijaaruu qaba barataan mataa isaa. Qubee barate saniin hima gaafa ijaaruu hima sanii ijaaruu qaba. Aagal laga bu'e jettee barreessuu qaba. Akka inni barreessu gochuu qaba. Malee dhimma qubee miti. Na istooriin immoo istoorii guddaa osoo hin ta'in fakkeenyaaf abaluu laga oolee ganaa waan akkasii kana. Amma isin kan barreessitanii kitaaba barataa qofadha moo kitaaba barsiisaas barreessitaniittu? Yes, lamaanuu keessa. Eegaa amma yoo barreessitan hima ijaaruun dura waa'ee jechaa baratu. Maaliif himni jecharraa dhufa waan ta'eef. Jecha otoon baratiin dura immoo sagalee baratu. Maaliif jechi sagalee irraa hundeeffa ijaarama waan ta'eef. Waa'ee sagalee otoo hin baratiin immoo waa'ee qubee baratu dura. Kanaaf qubeen A, B, C jedhama. Ka jedhu bu'uura afaan Oromoo kutaa tokkoffaa irratti ka baratanidha jechuudha. Amma isin himan ijaaree paaseejiidha yookaan immoo barreeffamadhaan dhiyeesse malee qubeen barreessinee jettanii waan qubee laallatu. Garuu immoo hima bira gahuudhaaf dura jechatu baratama. Jecha dura immoo sagalee dura immoo qubeetu jira. Kanaaf kutaa tokko gabarreessitan waa'ee qubee isin harki keessan ittiin buune tartiibni qubee kana fakkaataa. Tartiibni qubee ka'umsisaa A miti laadhaa ka jedhu tokko harki keessan hin barreessine? No, ani hin barreessine. Maaliif achi keessattuu iyyuu ilaalama sadii jiraatti hin jedhu. Dhimmi qubee ilaallatuu fi dhimmi gara caasaa afaanii kana ilaallatu namni qophaa'e jira. Namni nu wajjin jiru Sulemaanaan Kufaati. Kan qubee tartiiba qubee kan barreesse Dr. Sulemaanami? Wajjin kan hojjechaa ture jechuudha gara tokkooti. Kanaaf gara tokkoon warri kitaaba qopheessu kuni nama sadii namoonni sadoon kuni tokko nama istoorii barreessuudha. Lammaffaan nama caasaa afaanii beekuu nama dinnisii ta'ee nama akkasii sanaa kan kanarratti hojjetu. Namni sadaffaan immoo nama barsiisota mana barumsaatti dhufanidha. Amma gama kanaan dhimmi isaan ilaallatu akkasitti maal barreessa? Isaan sadaffaan kun maal barreessu? Namni isaan sadaffaan? Isaan kun hin ilaalu barreessuu hin to'atu. Fakkeenyaaf amma hin to'atu jechuun gaafii aktiviistiin ati qopheessitu jira miti. Fakkeenyaaf istoorii yoonan qopheesse waan isaan dubbise yoonan qopheesse wanta ati dubbiste kun bara aktiin cimaa jedhaniiti fooyyessi kan amma ka jettanitti tartiiba qubee kan barreesse nama tokko qofa jechuudha. Innis Dr. Sulemaanami. Silabasiidha malee silabasii kanarratti silabasii biiroo barnoota Oromiyaatu silabasii kana qopheesse isa keessaa gahee guddaa kan qabu nama kanaadha malee isa qofa jechuudha. Silabasii kanarratti namoota hirmaatan nama beeku isa qofaadha. Lammaffaan Dhaqasaa Hundeeti kanarratti beeku namoonni biraas jiraachuu malu silabasii. Kan kitaabatti Sulemaanami kan kitaabatti maaliif waan keessa jiruuf jechuudha. Silabasitti garuu silabasiin ala
dandeessu bara kanaan ala deemuu hin qabdu jedhu biiroo barnoota Oromiyaati. Silabasii sana kan mirkaneessu biiroo barnoota Oromiyaati. Maaliif silabasii ila rabamtaa jiru sana dhugaa inni dhugaadha. Silabasii irratti hundooftanii tuddeen keessan silabasii dhugaa. Garuu silabasiin tartiiba qubee akka jijjiiramee jiru of keessaa qaba. Kanaaf silabasii irratti hundooftanii kitaaba barreessitu. Silabasiin qubeen jijjiiramee jedhee waan qajeelfama kennuuf kitaaba irratti illee qubeen jijjiiramuu isaanii ibsaa jechuudha. Kitaaba irratti illee ka'umsi qubee abaacaa miti laa aamaagaadha jettanii itti barreessaniittuma barreessine. Jettanii barreessaniittuma barreessine. No, ani stooriin barreessan jedha. Abaacaa namni barreesse kitaaba afaan Oromoo barattoota kutaa tokko abaacaadha. Isa jedhu dhiisee laa'aamaagaadha jedhee namni barreesse eenyudha? Ani keessan ani stooriin barreesse kitaaba san keessatti. Stoorii akka ta'ee akkasiin deeme kan jedhu. Yoo barbaachisaa ta'e mana ooltee stoorii kana barreessiteeti itti kenni. Loojikii tokko haa kaafnume. Isin hoggaa barattan mana barumsaatti kutaa tokkoffaa Amaariyyaatiinis haa ta'u haalee haa ka jedhu afaan Amaaraa kan jalqabu haalee haadhaani. Ingiliffaan immoo jalqumsaa ABCD dha jedhamee barreeffamee jiramoon jiru. Kan afaan Amaaraa sunis jijjiirameera otoo jennu. Lakki duraan hin jedhe duraan jalqabni qubee haalee haadhaa kan Ingiliffaa immoo ABC dha ka jedhu barattaniitu moo baranne kutaa tokkoffaatti. Afaan Oromoorras duraan jalqabni abaacaadhaa ka jedhuun baratamaa ture miti. Isa ammaa kanarratti akkamitti hin barreeffamne jettu isin abaacaan jalqabni qubee laa maagaadha ka jedhu sun hin barreeffamne hin agarree jechaa jirtu isin. Kitaaba sana immoo warra barreesse keessa jirtu. Kitaaba uummanni argitaa jiru kitaabaati yeroo achii jirtu nuti kan argitu. Kitaabni dhumarra maxxanfame. Isin kitaaba sananii barbaadeen namarraa barbaadee arge malee kitaabichumaayyuu hin argitu. Qaama adda addaa keessatti galee isaan fidanii walitti maku malee kan qaama paartii tokko hojjetu tokko kan paartii biraa hojjetu kan biraa kan immoo dhimma biraa hojjetu kan biraati. Kanaaf iyyuu walitti hunfisa. Lammaffaa immoo kitaabicha ji'a afur akkasii anan hojjedhe. Kitaabichi garuu naannoo waggaa tokkooti kan irratti hojjetamaa ture. Kana keessaa achiin jiru wanni. Ji'a afur sanatti wanti narraa eegamu waan barataan guyyaan dubbisu. Waan barsiisan bakka barataan dubbisuu hin dandeenyetti kan immoo barataa fadii dubbisu qopheessu. Jalqabaa gaafa jalqabamaa warra jalqabaa keessatti turtanii isin gaafa jalqabannee waan kana jijjiiruudhaaf warra ture keessatti turtu miti isin immoo boodatti dabalamtan. No, boarding galee jiran isaayyuu boarding galee. Garuummoo marii keenya gara jalqabaa irratti wayita jalqabnu introdakshinii nuu kennanii turanii achirratti sababa kanaaf jijjiirameera. Formii waan tureef aanumtu mataa kootiin mormaan ture. Qubeeni daarraa jalqabuu ni qabu gaafa jennuuni waan isaan nu dhiyeessan kanaadha. Kana jechuuni ani naannoo isaan jalqabanii torban sadii akkasii boodan dhaqee jalqaba gaafa seensa yookaan haala isaa isinii ibsan introdakshinii erga turtanii booda immoo akkamitti jalqabarran turre jettarre. Intaniidha isaan jalqabanii torban sadiin boodan dhaqeani. Garuu introdakshinirra immoo tureera jettaniitu akkamitti carraa san argattan isin? Biriifiin jedhe introdakshinii. Biriifiingii jechuumarraa biriifiingiin gaafa jalqabaati miti re? Biriifii jechuun maal jechuudha? Maaliif kun jalqabee jenna anumti mataa koon gaafatteen jira. Anumti mataa kooti. Maaliif laarraa jalqabaa? Laarraa jalqabaa aabaarraa akkamitti deemuu qabu hinnaani haala kanaan kan adeema. Kanaaf kompiitaratu kanan ideenuu jedhan. Kana biriif nu godhani malee jalqabarraa introdakshinii irraan ture jenneen. Biriifii irra turtaniittu boodammoo hin jiru. Mee amma bira kanumaa wal qabattee amma gaafuma otoo hin jalqabiin akka qubeen jijjiirameeru isinitti manii dhageessaniittu.
dhageessaniittu jechuun qubeen silabasii irratti jijjiirame. Ka ta'u isinitti maniiru kagaa kitaaba barreessuuf deemtan qubeen jijjiirama. Iddoo silabasii kana hin turre ani. Iddoo silabasii kana keessatti hin jiru. Hin jirtan dhugaadha silibasii keessa hin jirtan himtaniitu garuu akka jijjiirame isinitti maniiru akka jijjiirameeru isinitti maniiru. Akka jijjiirame biriifidhaan nutti maniiru. Kanaaf wayita barreessuuf itti deemtan beektu jechuudha. Jijjiiramuusaa ni beeknaa ture. Kanaaf jijjiiramuusaa erga beektanii kitaaba immoo hin barreessine maaliif jetture akka inni jijjiirameeru. Ani kitaaba qubee jijjiiruu keessatti oolan qabu. Wanti naa hubatamuu qabu. Maaliif qubeen sadarkaa silabasiitti jijjiirama? Lammaffaa qubee kana laa jalqaba haa baratan jedhee kan barreesses aanaami. Ani achi keessatti kitaaba qubee laan jalqaba ittiin jalqaba jedhu kitaaba san keessatti gaheen koo waan barataan guyyaa guyyaan dubbisu san qopheessu. Waan barataan guyyaa guyyaanii dubbisu suni dogoggora qaba. Fakkeenyaaf ilaalcha oromummaa hin qabu yookiin oromoo walitti buusa yookiin amantii walitti buusa yookiin waan gadhee barattoota fardiisawoota kan jedhu ta'e ani san gaafatamu. Naa galeera. Kitaaba san ani ilaalchi galee kitaaba san keessatti aan jalqaba haa dhufu laan jalqaba haa dhufu maan jalqaba haa dhufu ana ilaallatu seenicha guyyaa sanaati. Garuummoo dhageessanii isinitti himamee waan itti galtaniif beektanii galtanii jechuudha. Yoo hin amanne ta'e maaf hin dhiifne isin wantichi sirrii miti jettanii itti dhaman turga ta'e erga dursanii isinitti himanii jiraatanii biriifiingii irratti qubeen jijjiiramuusaa erga isinitti himanii maaliif barreessuutti seentan kitaaba sana maaliif ittoon amanne akkama jettanitti. Itti amanne istooriitti garuu nan amana. Istooriin sun qubee jijjiiramuu kan gabbisudha. Walitti nufu maaliif laani guyyaa jalqabaa guyyaa sadaffaa jalqabaa wanta of keessaa qabu hin qabu. Istooriin fakkeenyaaf haal jira laa guyyaa jalqabaa hawwiin mana barumsaa dhaqxee galtii waan jedhu natti fakkaate haal jalqabaa miti kan jiru hawwiin laal jechuuma mataa isaatiini. Barsiisatu waan kana dubbisaaf. Inni ifaadha. Inni irra deebinee haasa'uneera. Isa miti dubbiin. Dubbiin sirna barnootaa jijjiiru. Sirna barnootaan akka jijjiirameeru beektu. Sirna barnootaa sana jijjiiruu sana tumsitaniittu jechuudha. Maaliif qubeen ani laa dursee haa dhufu jedhee hin barreessiin malee jettaniittu. Garuu immoo beektanii immoo itti galtaniittu. Isinitti himameera. Kanaaf teekistima afaanuma sana. Afaanuma istooriima qopheessu sana obbo Tafari istoorii qopheessu sana amantanii itti galtaniittu maaliif isinitti himameera jechuudha yoo otoo hin amanne ta'e garuu hojii dhaamne akka raawwatuuf keessatti hojjettanii amma xumuraatti faana turtanii namni akkamitti isin amana. Akka xumuraan hin turre. Kitaaba ji'a afurii. Kitaaba barreessaaf ji'a afur kitaaba barreessaa turtanii yoo isiniin jedhan maal turre? Ani istooriin barreesse istoorii ji'a afurii fi garuu kitaaba sana waggaa tokko barreessaa turan. Waggaa tokko yeroo barreessaa turan sanitti namoota waggaa tokko achi barreessan maal godhanii jiru akka baasan hin beekuan. Waan keessaa hir'isan waan itti dabalan waan ati barreessitee iyyuu even dogoggoruu danda'u haala hubachuu dandeessuu miti. Tole dhaggeeffattoota keenya obbo Tafariin Nuggusee faana mariirra jirra haala qubee jijjiiruu keessatti maqaan isaanii waan dheerameefidha kan haasaa jirru akka isaan amma jedhanitti qubee afaan Oromoo tartiiba isaa jijjiiruu dursamee akka himameeru garuu immoo ani ittiin amannee gaaf mormaalleen ture boodammoo afaan barreessuu kutaa tokko hanga afuriitti warra jiru barreessuu keessatti hojjetteera jedhaniiru akkamitti erga ittiin amanne akkamitti seentanii hojjettan kan jedhu irratti mariirra jirra mee ka biraa kan isin kaaftanii obbo Tafari Dr. Tolamaamtuu sooftuweerii itti yoo jechoota naqne sooftuweerii keessaa kan bahu laaka jedhu tokko nuu baase kanaaf fudhatamee jedhan inni kun sooftuweeriin kun afaan Oromoodhaaf hundeeffame moo afaan Filiippiinsiif hundeeffamuu isaa maatti adda baaftaniitu yookaan akka afaan biyya biraaf hin hojjete afaan Oromoof hin hojjeta jettanii fudhattanii yookaan immoo asirratti kan isinitti himame
innumtiyyuu dhuguma isin itti meetti fu'a ayye. Yaa duraan dubbee kan jedhani sooftiweeriin kun biyya Ameerikaas haa ta'u biyyoota Afrikaa Gaanaa, Zimbaabuwee, Gaambiyaa waan biyyoota adda addaa hojjenne jedhanii sana booda afaan Oromoo qofa osoo hin ta'in afaanota torbaafiyyuu hojjetamee haala sanaanii jedhanii egaa nuti ani sooftiweerii sanitti hin argine sooftiweeriin sunis akkasitti baaseesaa hin beeku ani waan natti man qofaadha kanan irratti sooftiweerii moderniitii mormuudha kuni nuun jedhan. Digatti namanne maaliif hojjettan maaf hin ifne? Istooriin barreessan isarrattis. Isuma maaliif hojjettanidha amma maaf hin ifne? Istoorii sana waan hin jaaladhuufan istoorii barattoonni dubbisuu qaban sana barataan egaa istoorii qabeera akka ta'e akka barreessaa tokkotti akka namatti yaadu tokkotti istoorii babbareeda istoorii gaarii barataan akka barumsa jaalatu barreessuun dirqama koo. Dhaggeeffattoota keenya ammas obbo Tafarii Nugusee Afaan Amaariirra jira. Obbo Tafarii rakkinni afaan Oromoo barattoonni qaban barreessuu sirriitti qubeessaa laafaaf jabaa dheeraaf gabaabaa adda baafachuu wallaaluun kuni bal'inaan jira. Barsiisota warra afaan Oromoo barsiisan keessas jira, barattootas keessa jira. Kana fooyyessuudhaaf dhuguma tartiiba qubee jijjiiruutu fala ta'amu. Dandeettii barsiisotaa meeshaalee dhiyaatuu qaban yeroodhaan dhiyeessanii humna cimsuutu fala ta'a jettanii amantu. Tartiiba qubee jijjiiruun homaa hiikatti qabu homaa hin fayyadu. Inni guddaan maateeriyaalii eessa. Kitaaba barataa qofa qopheessi kan. Even kitaaba barataa irratti qorannoo gara kooti yeroo tokko kitaaba barataa qofa osoo hin ta'in aadaa dubbisuu kana irratti kan gaggeessu. Aadaa dubbisuu kana biratti gaafa laalteessu barataan Oromoo bineelda jahaa'uun barumsaa jira. Kitaaba gaafa fudhatanii jedhanii maatiin baay'een kitaaba kaasaniyyuu irraa fuudhanii saanduqa keessa. Barataan irraa kitaaba san dubbisuu hin qabu. Achiin booda gaafa kitaabni galu haaraduma isaa fuudhanii kitaabicha gara mana barumsaa itti akka deemsu. Kanaaf barataani kitaabuma isaayyuu haa dubbisuu hin danda'u kan biraa ta'e. Lammaffaan waan kitaaba sanaan ala wanti kitaaba san gargaaru. Fakkeenyaaf barataan tokko yeroo horii eegu bakka horii eegu sanitti osoo istoorii wayii barreessitee anumti mataa kun kana jijjiiree malee biyyoota addunyaa baay'eetti kan amma waa'ee seenaatti akka Oromoo namni ijoollee isaa barsiifatu jiranitti fakkaatu aadaama keessatti galgala akka hiphootti akka dubbisuunis immoo kaarikulemii jijjiirsisuun suni qubee jijjiirsisuudhaaf falan ta'u kan fala ta'u ijoolleen ta'u kabiraayyuu amma afaan kana akka isaan ciman gochuudhaaf silaa Ameerikaarraa gadi ministeera barnootarraa gadi nama dhuunfarraa gadi dhufuu qabamoo hawaasichuma keessatti dhugumaa qubee laatu baay'ataa wayita amma aniif isin haasofnu kana jechoota nuti dubbannu keessa dhuguma laatu irra baay'ee jiramoo sagalee laatu baay'ee jiramoo sagalee aatu irra baay'ee jira jechootuma afaan Oromoo dubbatamu barreeffamu keessatti kan baay'atu laadhamoo aadha dhuguma ijoolleen hoggaa afaan banattu ijoolleen wayita afaan banattu maal jettee irra banatte as keessa dhuguma jecha laadhaan hidhata qabumoo jecha aadhaan abbaa jettee waan akkasii kana aadaa keessaan ilaalanii barattoota dhuguma kan gufuu isinitti ta'e qubeen kun aadhaan baadhaan jalqabuu isaati jedhanii gaafatamanii barsiisonni gaafatamanii yuunivarsiitii keessa warri barsiisan baafatamanii irratti qoratamee ta'uun qabu ture moo godhameera kun. Egaa kana warra santu beekaa jechuun tokko kompiitara sooftiweerii kanitti warra fayyadamne jedhanii isaantu beekaa qorannoo saniin beekaa ani akka nama barruu tokko sana nama horii jajjabeessuu tokko kan akkas jedhee hin yaadu. Garuu akka isaan jedhanii jalqabaan jalqabee taanee akka isaan jedhanii. Akka isin afaan Oromoon ilma Oromoo tokkotti isin dhuguma itti amantu wanti kun laatti baay'ata jecha afaan Oromoo keessatti. Naman. Kabiraa ergaa waan of keessaa qabu jiraatanii yaaddu waan kana amma gadi baasun. Ergaa qaba. Maalin? Uummata burjaajessuu. Ayyee. Maaliif mormiin afaan Oromoo kun dhaabate yeroodhaaf intanii ta'e malee yeroodhaaf fuulduratti mul'atuudhaaf malee mormiidhaaf jira.
lafa jala daffaatuma jira mormiin kuni yeroo mormii sanatti warra mormuutu ajandaa baasanii ture kana haa jijjiiru amma isaantu ajandaa nuu baasaa jiran fakkaata yeroo tokko dhimma maastaraanii yeroo tokko dhimma maqaa yeroo tokko dhimma finfinnee yeroo tokko waan akkasii jiran kanaafi tokko ummata akka waliin amanu namni akka waliin amanu akka waliin dhageenya akka abalee walqeequ wal nyaatu keessattuu diyaaspooraan kun walitti waan akkasii gochuu waan yaadannatti fakkaata malee dhuguma Oromoo yaadannatti fakkaatu duraan dursee gaafa lafatti jijjiiranii qubeen afaan Oromoo jijjiirame jedhanii uummata ibsuu qabu ture uummata mari'achuu qabu ture uummata beeksisuu qabu ture abbaan keenya uummata eega jedhanii uummanni suni dhimmi kee kana jechuu qabu lammaffaa ammas dhaqanii hanga kitaaba kana ilaalanii kitaaba warra dhibbi ilaalanii maqaa dhaanii warra biyya keessa jiru warra jalqaba hanga dhumaatti keessa ture sana gaafachuu qabanu namoota dhuunfaa biyyaa jira maqaa dha'uun dogoggora guddaadha. Kanaaf iyyuu isaan kana irratti amma dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo obbo Lammaatiin durfamu warraaqsa dinagdee finnaa antummaan keenyi nama dhuunfaa fi miti waaqa namaa tolfanne itti amanuu hin qabnu antummaa keenya Oromoofidha jedha dubbataa turan. Garuu oggaa dhimma kana gadi baasan ergaa ambiraa of keessaa erga qaba ta'e akkasiin amantanitti maaliif gadi baasee dhaabbanni dimokiraasummaa Oromoo ammas ficcisiisuudhaaf jechuudha akka yaadanitti. Egaa isaan ammas har'a waan kennuu qabda jedhanii taa'anii jiru. Akkuma isin jedhe wanti isaan baasanii fi tokko nuti ajandaa uummanni Oromoo ajandaa baasee kennuuf kan jijjiiranii ajandaa ofii isaaniitii taasisuu jechuudha. Haala kanaanii wanta biyyaa diyaasporaa kana keessatti uumamu kana uumuudha. Gama biraatiin immoo namoota maqaadhaan sana xureessuudha. Negatiiv imeejii kana keessaa karakteraan asaasinii geggeessuu kanaadha kaayyoon isaanii natti amma maqaa xureessuu kan jedhu kaaftaniittu duraanis immoo anaanis maqaa na xureessuudhaaf kan jedhu jalqaba kaaftanii gara boodaatti deebina jedheen ture mee isatti dhufna hidhameen tures kan jedhu kaaftaniittu yoomii fi maaliif hidhamtano dhugaa soo ta'e geeffatoonni keenya qabaran yoo sobas ta'e akkasiin qulqullooftaniif fakkeenyaaf yuunivarsiitii Hambootti kan ramadaman gahoomina maleedha qabxii yuunivarsiitii barsiisuu waan danda'u hin qabanii kan isaan itti eebbifaman 2.7dha kanaan immoo yuunivarsiitii barsiisuu hin qaban ture wayita Hamboo barsiisan ijoollee Hamboo hedduu hiisisaniiru kan kana immoo godhan nama Addisuu Badhaasaa jedhamu faana tikarraa dirqamni kennamee fi waliin hojjetaa turanii abbaa duulaa faana dirqamni kennameefitudha isiniin jedhani asirratti homaa jettu. Duraan dursee waan himuu barbaadu dogoggora jara akka ta'e. Ani dhaggeeffattoota keenya tartiiba qubee afaan Oromoo kan jijjiiru sirni barnoota Oromiyaa jijjiiramuusaa sababeeffachuudhaan kan maqaan isaanii kitaaba kutaa 1 hanga 4 warra barreesse keessatti ka'an obbo Tafarii Nagusee wajjiniin gaaffiif deebii eegalle kutaan tokkoffaasaa kana fakkaata ture kutaa lammaffaa torbee keessatti immoo gaaffilee amma kaafnee fi kan biroo deebii isaan itti kennan waliin qabanneetu dhiyaanna hanga yoonaatti waan waliin turtaniif galanni keessan guddaadha jechuudhaan sirba kanaan nagaatti kanan isiniin jedhu Andassuu Dulaati. Malendera to adesheti ogada nonne koti barbati gobanna da be hakan guyati dawaru kubashe dorgo keti malendera to adesheti Radina kae jona kaksu alkani riba
ticha kwel mamaita askotu tinna gorecha jalala ke midame na ke ni me gorecha orom ticha kwel mamaita askotu tinna gorecha jalala ke midame na ke ni me gorecha jalala ke midame na ke ni me gorecha jalala ke midame na ke ni me gorecha Anti jana juna